Shama harka fuuna jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya kanneen YouTube fi akkasumas Facebook safaan Oromoo jalaan na hordoftan hundumti keessanuu nagaan kiyya bakkuma jirtutti jiraatanitti isinirraa ga'u isinin jecha har'aan immoo viidiyoo tokko gabaabaa tokko yaada kiyya ibsachuun barbaada. Ummanni keenya Baale yeroo ammaa beelaa fi rakkoo guddaan saaxilamee jira. Ummanni quufaan, ummanni gartee dhugaa rabbiitti ummanni Baalee miti ofii miti addunyaa guutuu ummata danda'udha. Itoophiyaa san guutuu ummata sooruu danda'udha. Mootummaan har'a beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadame ummata keenya buqqise, ummanni keenya buqqa'ee qe'ee isaa irraa buqqa'ee lafa isaa kan inni irraa buqqa'e Sumaaleen fudhatte. Meeyaa ummata keenya isinitti haa dhagayamu. Maal jechuudha mee haati osoo ilmi isii hoosiftu ilmi isii irratti haati osoo ilma hoosiftu osoo yoo haati duute ilmoon reeffatoo yoo isinitti dhagamu yaa ummata keenya gaali. Ummata Baale bira haa dhaabbannu hamma dandeenyutti. Ahmad Bosona Baale waa guddaa hojjetaa jira ummata kanaaf. Rabbiin umrii isaa nuuf haa dheeressu. Rabbiin bakka inni deemetti hamtuu irraa haa qabu. Nama jettee fi dubbii dharaatiin mucaa kanarratti odeessullee namni sun akka ummanni keenya Baalee hin gargaaramneef viidiyoo inni waraabee gadhiisu akka waan Ahmad Bosona Baalee mallaqa faa kenneefi irraa fudhatuufaa namoonni jedhanii ni jiru. Wallaahi ummanni keenya Baalee mee laala yaa ummata keenya asii siidaa jeneraal Waaqoo guutuu miliyoona meeqa itti gannaqanii dhaaban. Ummanni garuu ilmaan isaa horteen isaa raashinaa fi zayitii litira takkaan kurree aayilaandiitiin eeggatan. Mee maalidha ummata kana yeroo siyaasaa malee maaliif oromummaa isaatiin maaliif namummaa isaatiin mootummaan kunis hin gargaarre? Seedaa jeneraal Waaqoo guutuu miliyoona haganaatiin gannaqanii dhaaban ummata har'a buqqa'ee kana ummata har'a buqqa'ee guutuu addunyaa irra faca'uuf deemu kana sooruu danda'a jechuudha mallayni sun. Mallayni siidaa jeneraal Waaqoo guutuutiif dhaaban. An siidaa jeneraal Waaqoo guutuu maa dhaabanii jedhaan jiru. Haa dhaaban dhaloonni boruu ittiin ilaalee uuduu deemuu danda'a. Laakiin waan tokko ka irra caaluuf ka irra hin caalle yoo wal bira dhufan nafsee namaatii fi siidaan kun wal bira madaalamu jechuudha. Lubbuu namaa tabayuu jirtu. Ijoolleen isaa wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Ummanni Oromoo yeroo ati jirtu sin gargaaru si biraan dhaabbatu erga ati duute sii boo'ee siidaa keessii dhaabuun maal bu'aa qaba? Har'a ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu ilmaan Huseen Bune ilmaan Aliyyi Cirri buqqaanii addunyaarra faca'anii jiran kabaja isaanii hin maluun arganne. Ilmaan qabsaa'ota ilmaan haadholeen qabsaa'ota kabaja isaanii hin maluu hin arganne. Har'a siidaa isaanii qofa dhaabuun maal nu fayyada? Isaan yoo osoo isaan beelaan dhumanii osoo isaan beelaan saaxilamanii osoo namni ilmaan kiyya dhumaatii ilmaan kiyya akkanatti taa'ee hin laalu osoo jedhu osoo lubbuu ofii dhabu dhumaatii ilmaan kiyya akkanatti taa'ee hin laalu jedhee osoo namni of ajjeesu akkamiin gartee biyyi tun akkam garamitti deemaa jirti? Ummanni Baalee garamitti deemaa jira? Ummanni Baalee quufaadha. Ummanni Baalee kalee kanan turre. Har'allee mootummaan kun beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamee ummata keenya buqqisuuf ummata keenya dararuudhaaf waa guddaa hojjechaa jira. Ummanni keenya gargaarsa argataa hin jiru. Gargaarsa gargaaramullee bira gahaa hin jiru gara mootummaati. Namni birrii lamaan birrii sadii hin ijoolleen biyya alaa walitti qabdeetu maal isaanii goote? Halkan takka nyaattee lolli lola caalu lola beelaati. Lola qawweetii miti. Lola matarayya siis lola nii miti. Lolli lola qabdu lolli lola caalu wallaahi lola beelaati. Osoo fayyaa qabdu si godha akka beelaa. Lolli lola caalu wallaahi lola beelaa.
osoo fayyaa qabdu si godha ka beela eenyu osoo nyaatin halkan takka bula dubbii tana laalamee isin handu yaa obbola ilmaan jeneraal waaqoo guutuu ilmaan Huseen Bunee namtolchee namaatiif harkan kennine garuu kun waan waaqarraa dhufe waan waaqarraa dhufe illee haa ta'u gargaarsa namaatti hajama dursanii ummata kana baraaruu ni danda'a har'a osoo itti kan xiyyeeffatan ta'e osoo dhugama saba kanaaf kan quuqaman ta'e dursanii ummata baale dursanii ummata buqqa'u kana akka inni hin buqqaane gochuun ni danda'ama garuu namni dantaa dhabe dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu malee dantaa namummaa isaatiif dantaa oromummaa isaa dantaa biyyummaa isaatti itti kan fayyadamu hin jiru dantaa siyaasaaf qofa yeroo siyaasaaf qofa dhaqanii keessa gulufanii keessa galan namni har'a ummata kana daandii qabdanii bishaan qabdanii maaltu isin feesa jedhee namni dhaqee gaafate hin jiru garuu asiidha gubbaa kana ta'anii nuti ilmaan san Huseen Buneet nuti ilmaan waaqoo guutuuti jedhan nuti ilmaan Alii Cirriitti jedhan ilmaan Alii Cirrii erga taate isin ilmaan Alii cinaa erga taate maarree cinaan keessa cinaan ilmaan Alii Cirrii beela keessa jirti cinaan ilmaan jeneraal waaqoo guutuu beela keessa jirti obbolaa keessan immaa isinitti dhagaamuu dhabe hayyee isin ilmaan waaqoo guutuu erga taate maa isinitti dhagaamuu dhabe obbolaan keessan qariin beelaan dhumaa jiran isin asii siidaa isaatiin isin asii suuraa isaa qabattanii ittiin dhaadattan jarri immoo waan halkan takkatti gad dabarsan dhabanii waan qoonqoo ofii gad dabarsan dhabanii dubartiin dadhabduun beelaan duutee daa'imti beelaan duutee guddaan beelaan du'ee guddaan beelaan du'ee xiqqaan beelaan du'ee lolli lola caalu lola beelaati ummata keenya lolli guddaan kan isin xiyyeeffannoo itti kennuu qabdan lola beelaati ummanni keenya buqqa'aara kan buqqa'e kanattis lafti kun akkuma beekamu daangaa Sumaalee irra namni bakka irraa buqqa'e tokko deebi'ee qubatuun isaa ni ulfaata ni jabaata daangaa sanirraan Sumaaleen lafa isaan irraa buqqa'an kana dhuftee qabatte dhuftee oomisha biraa irratti dabalte ummanni keenya akkuma kana faca'ee gaaf jijjiiramni dhufes osoo rabbi rahmata godhee roobnis roobe lafa keenya kan irraa buqqa'e sanitti ummanni keenya deebi'uun ni ulfaata dursee irratti hojjechuu qaba mootummaanis hayyoonni baaleefis sheekotiin baaleefis maqaa baalee qofa himatanii maqaa biyya guddattuu biyya badhaatu tana qofa himatanii deemuun bu'aan qabu biyya saniif hojjechuudha ummata kanaaf hojjechuudha keessatti lubbuu ilma namaatiif hojjechuudha wanni lubbuu ilma namaa addunyaa kanarratti caaluu hin jiru dursa wanti kamuyyuu akka addunyaatitti illee akka seera kamutti wanni dursi kennamuuf lubbuu namaati garuu nuti har'a dursa lubbuu namaati kennaa hin jiru kan nu dursa kennuuf waan biraati kan nu dursa kenninuuf siyaasa kan nuti dursa kenninuuf waan biraati gartee lubbuu namaa akkamitti dursa argachuu dhabde namni beela'e maaliif beelaya xiyyiiti yoo sitti qaban bar takkaan du'uu dandeetta takkaan sidhaanii si ajjeesuu dandeetta garuu kun azabamtee shoraa namaa fixattee akkasitti azabamte namni tokko yoo nama ajjeese takkaan bar yoo akkas sidhaanii si ajjeesan garuu humaa sitti hin dhagamu ni duuta laalaan isaa yeroo saniif jechuudha garuu kun namni ji'a tokko ji'a lama laaffatee coraan isaa irraa dhumatee fuulli isaa irraa dhumatee ol ka'uu dadhabee lafarra shunquqee booda yoo du'u yaa ummata keenya isinitti haa dhagamu quuqamni saba keessanii isinitti haa dhagamu yaa hayyoota Oromoo saba kana gadi ba'aa irratti hojjedha yaa beektota Oromoo sabni kun rakkoo guddaaf saaxilamaa jira har'allee deebi'uu hin danda'u lafa isaa kan har'a irraa buqqa'etti deebi'uun ni ulfaata Sumaaleen achiin lola irratti bante Sumaaleelleen beela ummata keenya buqqifte kanaaf fayyadamtee lafa ummata keenyaa saamaa jirti lafa ummata keenya baale har'a guutuu Oromiyaa keessatti haa jennu lola haa jennu lola caalu lola beelaati wallaahi osoo fayyaa qabduu si doonsa osoo sammuu qabduu wallaalaa si godha osoo beekaa jedhanii osoo nama guddaa jedhanii xiqqaa si godha beelli yaa ummata keenya namnummaan tokko mee guyyaa lama oolaa laala mee guyyaa lama osoo bishaan hin dhugin laala mee guyyaa tokko osoo bishaan hin dhugin laala beelli maal akka ta'e isiniif ifa beelli yoo san isiniif gala ummata keenya baale hojjechuu fi qabna
irratti hojjechuu qabna irratti dalaguu qabna keessatti sheekotii fi warri hayyoota oromooti an oromootanaaf qabsaaya an oromootanaaf waa fayyadettu ummata baaleedha itti ilaaluun irra jiraata